Yeroon yeroo koronaati. Yeroo dhukkubni koronaa biyyoota keessatti faca'e. Iddoon itti yakki kun raawwatame immoo biyya Birmingham jedhamtu Biriitaaniyaa keessatti. Yakki kun kan raawwatame immoo mucattii waggaa 3 Kaayilee jedhamtu. Kaayilee tana irratti yakka kana kan raawwate immoo haadha isiitii Niikoolaa jedhamti. Haati isiituun Kaayilee tana jaalallee isii ka jalqabaa irraa argatte. San booda hin ajeefte. Maaliif akka ajeefte? Salphaa fakkaata seenaa. Maaliif akka ajeefte? Seenaa kan irratti wajjin ilaalla jechuudha. Na faana turaa isin jechuu barbaada. Tole, osoo gara seenaa kennaa hin seenin duratti viidiyoo wahii isinitti agarsiisuu barbaada. Viidiyoo kana booda Kaayileen hin dhabamte. Yaani viidiyoo amma isinitti agarsiisuuf deemu kana guyyaa kana haadha isii wajjin baatee hin deebite, san booda Kaayileen hin dhabamte. فيديو أكلالتن أبدي كما. طيب نيكولان تون jaalalle wahii qabdi يعني يرو كورونا دررا إركجار سيسي كجالكوا وجالاlle هاجنو جالاlle سي كجالكوات لأنه كوّل اللي تنيرمني كنومان ترادلت. المهم نيكولان تون جالاlle سي كجالكوا إركا كايلي الرا إركت بودا أدام باني جرو قدسني نيكولا حركت ديبي يعني حالت مجتي تنا قدسة. المهم برنامج تيك توك يرتمو أكاونتي كمان يرو باي فيديو قديسة إنه قديسة مجتي كايلي فيتيسي نيكولا جرمتو تنا تيك توك يرب فيديو دادا قديسة نمون نباه إجالة فيديو إساني اللي isii caalaa namoonni viidiyoo ka jaalatan waan mucattii xiqqoo san jaalatan kaameraa duratti baay'ee nama bashannanan yaani baay'ee nama jiruu gaarii jiraatanii minaamina fakkaatan laakiin kaameraa duubatti ammoo yaani haati likkii hin jirtu. Almuhim Kaayileen tun haadha isii waliin jiraatti jennee jirra. Haati isii tun ammoo Niikoolaan tun ammoo umriin isii waggaa 23 mucaa waggaa 22 tokko jaalatte. Mucaan kun yeroodhaa itti dhufa ture. Yaani manuma isiitti dhufee waan godhuu barbaadu godhee birumaa deema. Laakiin yeroo koronaa sanitti namni olii gadi deemuu in cufan yaani in dhoggan akka namni olii gadi hin deemne san booda kotota ofii godhatee mana Niikoolaa tanatti gale. Amma nama 3 ta'anii jiraatan mucattii xiqqoo haadhaa fi jaalallee isii kana. نجاهن وصو جراتا جراني هاتي كايلي تنا يعني باي اتكادي مجان كون اللي كايلي تنا باي اتكاكن. المهم وصو ما نجاه ربيتين جراتا جراني قافتوكو هاتي اسيتون بوليسوتا تدولتها لو مجتين تي أكملي حق ساجرتي مجتين تي هفورة بافتشو دبدبتي ما اللي جتي بوليسوتا تبلبلتي مجتين اسي حق ساجرتي مالف إسعاف يو كامبولانس يدولو ديفتي هوسبيتال يدولو ديفتي مالف بوليسوت تدولتي مالف بوليسوت تدولتي
yeroo kana poolisichi isin itti dawwalte sun illee maal jedhee wayita mucattiin kiyya akkana jettee haasoftullee yani homa yani nama rifaatuu qabu hin fakkaattu jedhan. Amma kaayiliin duutee jirti mucattiin xiqqoon sun duutee jirti. Laakiin eenyutu ajjeesee fi akkamitti akka ajeefte beekuu barbaadan jechuudha poolisoonni. Almuhiim poolisittiin itti bilbilli kun irratti bilbilame akkana jetti. Bilbila keessatti yani nama gadda qabu hin fakkaattu firii taatee haasoytuu na ajaa'ibsiistee ammoo ergeesiin haqqisaa jiraatti maaliif nu bilbilti maaliif poolisoota yookaan ambulaansiitti hin bilbille yookaan poolis hospitaalatti maaliif hin bilbille kun akka isiin shakkii keessa seentu taate. Almuhiim guyyoota muraasaaf yani gaafatanii akkam taatee maali jedhanii gaafannaan isiin akkana jette. Lakki nuumaa hin gooneeni dhukkubsatteetuma ishis nagahan osumaan achi kifilii keessa taa'aa jiru anaa fi jaalalleen kiyya kama haqqistu dhageennee iyyaansa isii dhageennee baanee san booda nu harkatti duute jettee dubbatte. Yeroo kana poolisoonni shakkii keessa jiran isii fi jaalallee isii kanallee shakkii keessa galchanii jira. Yeroo kana akkam goorree reeffa mucattii xiqqoo tana fuudhanii hospitaala yani sababa isiin duute ka qoratu jechuudha. Wayita qoratan jismi isii irratti iddoo baay'ee yani cabee fayye morma isii kana irra gara kallee kana lafeelee tanniin jechuu ka cabee fayye argan qara jechuu yani haati hin tumtii agarsiisa yookaan mucattiin tun nama isii tumoohiitu jira agarsiisa. Tayyib eenyu akkana gochuu danda'u yumkin haadha yumkin jaalalle isii kana ta'uu danda'a jedhanii poolisoonni shakkii keessa seenan. Tayyib sababiin isiin amma ittiin duute hoo maali jennaan haadha garaa kana irratti akka waan wanni guddaa wahii yookaan namni guddaa wahii dhiiteeni sababa saniin haqqisuu dandeettee sababa saniin hafuurri isii citee du'uu dandeettee jedhan. Yeroo kana Niikoolaa fidanii haadha isii jechuu kifilii addaa jaalalle isii kana fidanii kifilii addaa kahan. San booda isiin maal jettee gaafannaan mucattiin ta'e akkamitti duute amanii jedhanii. Anaa fi jaalalleen kiyya kifilii keessa ciisaa jirraa jette. Ciisaa jiranii ani hin beekan ciisaa jira waan jirri godhan. Almuhiim osoo ciisaa jirru mucattiin tiyyatuun dhuftee ol seentee wayita seentuu jaalalleen kiyya aaree maaliif balbala dhufteen seentuu maaliif namatti yeroo akkanaa seenta jedhee harkisee ala baasee xiqqoo wayita inni tumuu hin dhagaha fagoodhaa. Laakiin baay'ee wantu minatti hin fakkaatu jettee isiin. Dhaqanii mucaa gaafatu wayita mucaa gaafatan ammoo mucaan maal jedhe anaa fi isiin yeroo san jaalala keessa jirraa yani waa raawwataa jirraa isiin balbala nutti bantee seennaan haati aartee utaaltee haga dandeettu wayita san kaballaadhaan dhuftee san booda gara kushiinaa fudhattee deemteeni kushiinatti ammoo iyyaansa dhagahee wayita ani gadi bu'u ammoo mucattiin daa'imni haqqisaa jirti jedhee dubbate. San booda isii bira deemanii barinni akkana jedhaa jennaan hin kijiba inni aslan akka gaafa mana kee dhufuu jalqabe irra mucattii tiyya wayita marayyuu hin tumaa maali asiin durayyuu sababa isaatiin hospitaala fidee jettee kijiba ofte inni isii jedha isiin isa jette. San booda akkana jedhanii amma atillee innillee adabbii irraa bahan jirtan yani isin lamaanuu adabamuuf deemtan. Laakiin eenyutu gocha kana raawwatee seeraan nutti him jedhanii mucaa gaafannaan akkana jedhe ila anaaf isiin kifilii keessa turre yeroo kana mucattiin dhuftee balbala nutti bante wayita balbala nutti bantu haati algaa irraa utaaltee san booda tumuu jalqabde. Yeroo baay'ee ammoo wayita isiin tumtuu hin argaa laakiin irraa takkaa dhoggeen beeku haa tumtu jedhee cal'isa. Gaafa kana ammoo akka malee tumtee mucattiin lafatti kufte. Yeroo mucattiin lafa kufte ammoo haati yeroo baay'ee miilaan garaa isii kana irra dhiitteeni. San booda mucattii wayita achi ol kaatu haqqisuutti deebitee hafuura baafachuu dadhabdee garama kana qabattee iyyuu jalqabdee booyuu jalqabdee jedhee dubbate. Yeroo kana mucaan wayita himu kana yani amma itti dhagahamee jira imimmaan ija guutee nama booyuuf ta'u akkas ta'e. San booda isii bira deemanii waan hundayyuu beeynee jirra asiin durallee ani kijiban asiin durallee kaate akkana gootee deemnee yani jismii isii marmarree maali jedhanii yani itti himan asiin cabxee maali jedhanii yani sodaachisanii innaa jaalalleen keellee waan maraa nu himee jira akkamitti akkaati tumte akkamitti akkaati dhiitte maali kan hundaa nu himee jira jedhanii waan jaalalleen isii jedhee fi wantoota akka takka itti dabaliin haa isiin amantu. Yeroo kana isiin
ani tumeeni jira garuu akka inni jedhu sanii mitiin tumeeni akkuma kifilii baaseen hin dhiiteeni wayita dhiitu lafa kufte erga lafa kufte ammoo aaree achirratti yaani garaa isii irra dhiiteeni yeroo lama san booda deebi'ee wayita ani gara kifilii deemuudhaaf ta'u isiin hin dhiitee haqqisuu jalqabde wayita haqqiste ammoo waan godhu wallaalee dawwalee jaalalleen keellee fiigaa dhufee humaa hin goone innillee dhaabatee ilaalee يعني أنا ويتسني رفدي جرا وانقول ولا ليه حال سنين نهار كتي دوتي جتي دبتي حيوان تتين تنجتشو المهم يروك أنا بوليسون نكم قرري إسي وقاكو عشان التمرتسني إسا وقاكو دافور التمرتسن وقاكو عشان كنا يعني دي بستي فايلي إسي كنا بنوف داف على الأقل قطة إساهد أموك أبدي يعني فكنا في دي فما قافتشو أنتو تكسب مالجا استئناف ونجر وجر بنو رافالي إسي كان الردي بتي قطة يرجهد أم تبودا وان كنا قافتشو دندت موتما الراملة هاي قطة هد أم تتي فايلي إسيهم بنامو أنا موكا قرانا نياتي جار سيسيتي متي فدي ديكا مراساتيف علمو إسي توقع سديه أبو إسي تو قرانا نياتي أما اللي جلقا والله حلالا هنا رجعني أما اللي جري فرنجي مرجع إساني أكفرنتي أكفرنتي وفيدان اللي مرجع إساني لكن بدأ دار قتة لكن حتى بدأ لا اللي رجعتو الموسيتي كرانا منياتا فدي يرو مراساتي في جتة الموسي أكسيت رفته الجيسون كن هجم أكيسين كراج بيتي تأي وهي أجرسيسة جذبان إسي ولين جرسون اللي هجم إسين كراج بيتي أكتي أجرسيسة طيب سنبودا إسين تيك توك الرتي فيديو ددا قد يسوجا أصون هيدا من جت أصون فونا من دنا تيك توك الرتي مجتيتي نجاهان ربي ور جنتها سيها قولوا مالي جتي فيديو قد يستبوت جا كرو يتقاف ولا هما دنتا ينكف دم بوي وجل كف دي مال جا المهم سنبودا فولاني وقا كل شنيات وجلانيني وصو يعني سلا إدم زلالة متفردو كمان توي وقا كل شن التتكاتي مجتي دائما هما هم بيني وقا سدي يعني ما واي مجروت أنا يوم البيتي هيدو قرانا منياتي تيك توك الرهنجرن أكاونتي سايا نموني بلال ويو بربادن فيديو يسانو جدن تيك توك الرهن نقافت دا كومنتي جلستيني بررسا سينان هراكا نفكاتي أكاسين تولي أبدي كوا سينا براتنا قولي تيبنوتي نقان نفترا سنين جاري وسينو تولي سبسكرايب كوچون دقتل yoo isin tolu baatellee godha video kana caalaa hedduu bareedaa tu jira daawwachuu hin dagatinaa nagaan tura.